Sa'aatii ammaa yeroon ta'u duutii oduu isaa kana isinitti himuudhaaf qindeeffannee jiraan oduu kan isinitti himu an Muhammad Sirajii waliin tura. Ardaan jilaa madda walaabuutii fi qabriin gootota akka Jeneraal Waaqoo guutuu ulfinaa fi kunuunsa isaa maluu hin arganne jedhan jiraattonni godina Baalee. Jilli Koongirensii Federaalistii Oromoo lafa tana daawwate barana gootota Oromoo caalaa warra Oromoo gabromseef ulfinni kennamu jira jedhan. Oduu tana bal'inaan Abiraan Birruutu isinitti hima. Lafti tun lafa wayyoomaa ulfoo lafaa lafa Oromoon irraa maddite bakka jaarraa 16ffaatti Oromoon walitti dhuftee gadaa itti haaromsate dachii kormi irratti hin kolaafamne ka sibiilli waraan lafa odaan 11 irra jiru lafa namni irratti waliin dhabne dachii araaraa jedhamte ardaan jilaa madda walaabuu awwaalchi hangafoota gootota Oromoo kan akka Jeneraal Waaqoo guutuu Koloneel Adam Jiloo fi Koloneel Aliyyi Cirrii kunoo lafa tanarra jira. Iddoon amma asitti keessatti argamnu kun awwaalcha gootota kan madda walaabuutti argamu jechuudha. Kachirraa daawwat agartan kun ka Jeneraal Waaqoo guutuuti. Gootonni sadan baddaa Baalee yoo wareegamne qabriin teenya waluma bira akka nu taatu jechuun dhaammataniif qabriin isaanii bakka tokko taatee jedhu hawaasni Baalee. Jeneraal Waaqoo guutuu wareegamanii ji'a jaatti Koloneel Adam Jiloo wareegaman. Koloneel Aliyyi Cirrii immoo waggoota lama dura awwaalchi isaanii bakka sanatti raawwate. Mukti tun immoo qabrii isaaniirra akka dhaabbatu Jeneraal Waaqoo guutuutu dhaammatee jetti. Jaalli qabsoo ka Jeneraal Waaqoo sabboontuu sabaa. Dhaamsa isaan Naayiroobiitti dhaammatanii barreessanii lafa kaa'antu jira. Oromoon muka jiidhaa qabrii kiyya irratti dhaabaa jedhan muun gaafa qabrii isaanii dhaabbatetu kana qabadhaati kuuwwan immoo harka war qabadhaa tokko ta'a waliin galinaa waliin waakkatinaa jedhanii. Jilli Koongiresii Federaalaa Oromoo lafa awwaalchaa gootota kanneenii fi ardaa jilaa madda walaabuu tana daawwatee jira. Qabsaa'onni Oromoo hangafti kunneenii fi lafa ulfoo kan taate ardaan jilaa madda walaabuutuun ulfinaa fi kunuunsa maluuf hin argannee jedhu miseensonni jila Koongiresii Federaalaa Oromoo fi hawaasni godina Baalee faallaasaa warra gootonni kunneen irratti fincilantu kabaja argachaa jira jedha. Biyya kana bulchaa jiru guddinni qeema fi itti fakkaata qe'ee fi hoggaansi hin jiru finfinne qe'eetti dhalatanii miti beeki qe'eema bakka mootummaan masaraa gootattee jiraatu sana itti fakkaata mee kana laal rabbi jedhi deengadda deemnee turre ka shebba hiriyaa argarree turre amma kun dhugumatti waan Waaqoo guutuuti hin malu qabsoo qeerrootiin qabsoo Waaqoo faana siin gahaniin masaraa mootummaa galanii Waaqoo fa'aaf tana Minilikiif garuu miliyoonatti baasanii ijaaran beeyta. It's unbelievable. It's unbelievable beeyta. Ina amanuuf nama rakkisa. Waaqoof kana Alii Cirriitiif kana dhiira zamana dukkanaa san keessatti darmaan Oromoo waliin beeyne san keessatti naftanyaa Ingiliziin bira jirtu Faransaayeen bira jirtu hanga funyaanii hidhate muroon nolan onneedhaan qawwee caccabtuu Somaaliirraa ergifatanii xayyaara dhayanii by the way ribeelulaa hedduu biyya kana keessa ture ka xayyaara dhayee lafa hanga'e garuu Waaqoo guutuu faa qofa turan harka osoon kennin yeroo dheeraa qabsoo guddaa godhanii irraan dhalannee nu dhaalchisan biyya nu dhaalchisan irratti waggaa lama keessatti ka isaaniin jaaramin Minilikiif jaaran Haayila Sillaasee Harre Sillaasee jarri kun lolee qaarsesaniif madda walaabuu jechaan handhuura Oromoo bakka Oromoon irraa madditee jedhan akka kanatti ta'uu osoo hin tahin naannoon kun marti bareedee bakka seenaa qabu ta'eetiin barruu adda addaa guyyaa isaan qabsaa'anirraa fi haga dhumaatitti barruudhaan bakka kanatti silaa kaahamuutu irra jiraataa jedha. Siidaa halagaan jarreen kana isaan falmanii ajjeesanii jalatti biyya fixanii Oromoo fixanii bileenaan galma Minilik keessa bashannansiisuu jechuun miira haamilee uummata Oromoo cabsuu jechuudha. Kun hin danda'amtu taas. Harki isaanii xurriidha. Harka xurriidhaan madda walaabuu ijaaruu hin danda'an. Obbo Dajalee Xaafaa qabsoon Oromoo manaa kan baate qabsoo qonnaan bultoonni Baalee fi Jeneraal Waaqoo guutuu faan godhan booda jedhan. Qabsaa'onni baddaa Baalee qabsoo Oromootiif hangafa akka ta'an dubbata. Egaa Oromoon cabee as qabsoon hidhannoo manaa bahee
ummata isaa gootomsee mana baase jeneraal Waaqoo Guutuuti. Qabsoon kun immoo qabsoo amma irra gahe. Qabsoo dargii wajjiniin wal lolan, qabsoo wayyaanee wajjiniin wal lolan, qabsoo har'a qeerroon goote kana handhalchee jeneraal Waaqoo Guutuuf badda baaleeti jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed lafa tana dhufuun keenya gabaasa gochuu fi waadaa seenuufi jedha. Bakka kana waa lamaaf hin dhufe. Tokkoffaan gabaasa galchuu fi kun waadaa seenuufi. Jeneraal Waaqoo yeroo qabsoo turan gabrummaa haga dandeenyu hiddaan buqqifna. Taafte immoo ilmaan itti guddifna jedhanii nu ilmaan isaaniiti. Qeerroon ilmaan isaaniiti. Qeerroon Oromiyaa irraa qeerroon Oromoo ilmaan isaaniiti. Akkuma isaan abdatanitti nullee hanga dandeenye osoo lubbuun jiraatanii arganii saniif gabaasuudhaaf hamma dandeenye isinin salphifne isinin xiqqeessine abdii isin nurraa qabdan lafatti hin ganne hanga dandeenyetti gabrummaa wayyaanee sirna wayyaanee isaanis osoo qabsaan biraa wareegaman san ofirraa kaasuun danda'amee jira. Dhaloonni isin duubaan dhufe dhaloota waadaa nyaata akka hin ta'in gabaasuudha. Kalammataa waadaa galuudha. Qabsoon hin xumuramne. Uummanni gootota kaleessaa daggate gootota horachuu waan hin dandeenyeef gootota kaleessaa yaadachuuf lafa seena qabeessa akkanaa daawwachuun barbaachisaadha jedhee jira Jawaar Mohaammed. Murteessoo waan ta'eef Oromoon daangaa hanga daangaa wal hubannaan qophii taasisuu qabaa jedhan jiraattonni magaalaa Shaashamannee. Jiraattonni OMN fi yaada kanaan filannoon kun kan qabsoon Oromoo guduunfaa argatu jedhanii jiranii lammaaf seentuu yaada isaanii qindeesse. Haala filannoo oolmaa wal qabnee deemaa jirru kana wajjin wal qabate dhugumatti carraan kun carraa xumuraati Oromoodhaaf. Kufaatii hammana hin jedhamne akka kufnoodha tana dabarraan. Nama isaa ta'u filatee filannoon kun akka karaa gaariidhaan akka jalqabneen akka goolabamu dhuma isaa akka hin balleessine filannoo nama isaa ta'u yoo filate ni bilisoomna jedhee abdii irraa qaba dhibbaan dhibbatti jechuudha. Warra siyaasaa akkuma jedhu PABO yoo dhufe KFO yoo dhufe ABO yoo dhufe hawaasni maal jedha afaan tokko dubbatama bakkuma geette hundatti jechuudha. Maal tokko ta'an nutti koottaa jedhaatiin jira. Kun immoo waan baay'ee burjaajee hedduu keessa komii guddaa dhageessisaa jira. Kanaaf adaraa rabbii wanna biraa wanna tokkollee isin irraa hin barbaadu sabni Oromoo isin qofti tokko ta'a sana booda immoo milkaa'inni ganama jira dhiyoo jira milkaa'inni sabni Oromoo kan isin irraa barbaada. Filannoodhaan wal qabsiisee jalqaba qeerroo fillee uummataaf illee wanti dhaamu akkana gurmuun sochoon qofa baay'ateef tiisisni qodaan buqisuu wanti jedhu tokkollee jira. Baay'inaa fi iyya akkasii fi nusan caala waraqaa eenyummaa keessan qopheeffadhaa jalqaba irratti yoo waraqaa eenyummaa waan jenne homaa waa baay'ee faayidaa qabu nutti fakkaatu. Mirga keenyallee karaa seeraatiin kabajsiisuuf moor kana qabnallee jechuudhaaf jalqaba waraqaa eenyummaa haa qopheeffannu. Lammaffaan mootu dhaaba sadiin kana keessa dhaaba nuuf ta'a jenne kaayyoo isaatti tamannee sagantaa siyaasaa isaa beeknee dhaaba sadiin kana keessaa tokko jalatti gurmaa'uun dirqama. Walumaa galatti as dachaane Oromummaa teenaan wal morkuu irra osoo hin taane waliin taane waan kana morkine alagaa irraa aante kana yoo jikfanne baru biyyatti nagara tokkotti deebisuu dandeenya. Galmi keenya hunduu bilisummaa Oromooti. Sabni Oromoo yoo ittiin illee saalfate maqaa paartii qofa saalfata. Saniin ala tokkummaa qaba. Saniin ala gamtaa qaba, cimina qaba. Sagaleen Jimmatti dubbatamu, sagaleen Wallakkatti dubbatamu, sagaleen Arsii irratti dubbatamu tokkuma komiin inni dhiyeessu galanni inni dhiyeessu tokkuma sabni Oromoo guutuun Oromiyaadha jechuudha. Kanaaf maal isaan irraa fedha? Daba baay'eetu jira, sharri baay'eetu jira. Dhullaan beekamiti dhullatu irraadhaan kana. Magaalaa Gimbii jiraattonni OMN fi yaada kanaan rakkoo hawaasummaa gaafatanii jiranii beenya shiramuutu yaada isaanii jennu kuni kan ittiin jiraannu hojii mana kanaatiin jechuudha. Hojii elektirooniksii kan hojii suphiinsan hojjenama jiraachisuudha. Har'a jira yuunivarsiitii adda addaa mobaayilii caammaa wajjin qotiin of mataan koo torbee darbee keessa na dhukkubee maatii kootiif akka itti waa ittiin dabalee maatii kootiin birriillee naa gashaayee ittiin himadhulee dhabee asiilee dhaamsaallee ergeennaani dhaamsi sunillee maatii bira akka naan geenyetu deebi'ee naa dhufe kun rakkoo amma nan jedhamneedha kan nurra ga'e. Manni kuni mana dhuunfaadha kan kiraayin fuudhe kanaatii fi keessumaa hojiin keenya kun immoo hojiin elektirooniksii kun neetwoorkiin hin jiru taara waan goonuu hin qabnu. Kanaaf guyyaa tokkotti illee yeroo itti chaarjerii tokko gurguruu dadhabneedha. Yoo gurgurree yoo hojjenne immoodha kan nuyi kiraayi manaa kaffallu. Gibira mootummaa immoo amma dheengadde dhufanii asii hojjettanii maal gootanii waan meeqa dhufanii karaa bulchiinsa magaalaallee sadarkaa irratti cufuu ga'aniiru. Kanaatii fi gibira mootummaas ta'e kiraayi manaas ta'e yoo hojjenneedha kan nuyi kaffallu. Jiraachuu dadhabaarra lixi kun
sadarkaa ofiisaa of dadhabee jireenya maatii isaatii geggeeffachuu dadhabaa jira. Guyyaa guutuu ta'a oolla fala mataa keenyaa wallaallee biyya neetwoorkiin jiru hojjechuudhaaf illee baajata ittiin deemnu hin qabnu. Kan kiisii isa arra ittiin deemnu yuumini kan nyaannee bullu arra nyaannee bullee bor maal nyaannaa waan jedhu tokko hin qabnu. Sababiin isaa sababii neetwoorkiidha. Kanaaf mootummaan kun yoo dhuguma Oromoodha ta'e yoo ilmaan Oromootiif yaadate yoo ta'e Oromummaan ittiin dhagama yoo ta'e neetwoorkii kana akka inni gannu lakkisu isaaniin gaafanne. Magaalaa Naqamteetti hanqinni boba'aa mudatee hojii hawaasa dinagdee gufachiisuu jiraattonni komatan. Bulchiinsi magaalaa saniitis rakkoon hanqina boba'aa akka jiru himee jira. Taganyee Daaqaa gabaasa bilbilaa qaba. Guyyoota sadan arfan darban kana kaasee as magaalaa Naqamtee keessatti dhiyeessiin boba'aa rakkoo ulfaataatu jira. Boba'aan keessattuu magaalaa Naqamtee keessatti guyyoota sadanii asii haala walxaxaa ta'e keessa galanii jiru konkolaachistoonni. Nus guyyaa haaraa kana ganamarraa kaanee bakka buufatni boba'aa magaalicha keessa jiru bakkeewwan tokko tokko ilaaluuf yaallee jirra. Akka fakkeenyaatti buufata boba'aa naannoo yuunivarsiitii Wallaggaa jiru bira konkolaataan lafa dheeraan hiriiranii kan galanii jiranii dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf maal rakkoon kun kan jedhu itti gaafatamaa waajjira daldalaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Taarraganyee Walsanaaf bilbileen ture. Isaan rakkoon kun jiraachuun sirriidha. Keessattuu rakkoon dhimmi boba'aa wal qabatu kun naaftaan akka hin jirredha. Rakkoon kun illee irra deddeebi'ee magaalaa keenya mudachaa jiraanus dhimma kana qaama dhimmi ilaalu ol gaafannee jirra. Fedhiyeessii fi fedhiin wal simaa hin jiru. Dhimmi kun akka mootummaatti xiyyeeffachuu qabu gara oliillee gaafannee jirra kan isaan nu kaasanii. Kanaan wal qabatee rakkoo gama kanaan dhibuudhaanii konkolaataan boba'aa kana warri guuttatanii taarifa humnaan uummatatti dabaluun yeroo isaanitti taarifa birrii lamaan deemamuu qabu birrii 3 4 waan birrii 3 birrii 5 gaafatan illee magaalaa kana keessatti mul'atee jira. Rakkoo kana fuudhaafis warra qaama kallattiin dhimmi kun ilaalu waliin hojjechaa akka jiranidha. Obbo Taarraganyee kan isaan nuuf kaasanii. Dhimmi kun magaalaa Naqamtee keessatti yeroo kana qofaa osoo hin taane darbee guyyaa lama guyyaa 3 torbee tokko bada. Kanarraa wal qabatu konkolaattonni boba'aa guuttatu yeroo isaan sa'aatii 3 ta'an illee hiriiranii toora keessa galanii jiranidha kan jiru jechuudha akka magaalaa Naqamteetti. Kana wal qabatee dhiyeessiin naaftaa akka magaalaa kanaatti ammallee hanqina guddaa akka inni qabudha kan isaan nu kaasanii. Guyyaatti boottee tokko lamatu dhingalaadha kan isaan jedhanii. Haa ta'u malee humni konkolaataa magaalaa kana keessa jiru waliin wal simaa waan hin jirreefi rakkoon akkasii akka jiru sirriidha. Komiin hawaasaa kun waan jedhudha kan isaan nu kaasanii. Konkolaachistoonni illee kan nu kaasanii hojii idilee isaan irratti gufuu akka ta'ee jiru. Kanaaf mootummaan dhimma kana hatattamaa irratti xiyyeeffatee furmaata waaraa kaa'uu akka qabudha kan isaan gaafatanii jiran. Gama birootiin abbootii qabeenyaa mana buufata konkolaataa buufata boba'aa qaban kana dubbisuuf yaallee yeroo tokko boba'aatu jira. Isaan beekaa dhoksu namoota muraasaaf gurguru waan jiru illee gaafannee turre. Isaan illee lakkii kun nurra kan hin jirre boba'aan yeroo dhufu ga'umsumaatu hin qabu. Wanti boba'aatu jira. Waan dhufu kana gaafanni galu konkolaattonni toora galaniiti kan isaanii fudhatanii. Kanaaf wanti qofaatti taa'ee jiru kan hin jirredha kan isaan nu kaasan. OMN ijaaf gurmataatti kan daawwachuu jirtan magaalaa gudditti Oromiyaa Finfinneerra oduu biyya alaa qabna. Afyaa'in mana marii bakka bu'oota Ameerikaa Naansi Peeloosi waraqaa haasawaa pirezidaant Doonaald Tiraamp qabu ciran. Haasawaa waggaatti al tokko pirezidaantoonni Ameerikaa koongireesii fuulduratti dhiyaachuun haasawan State of the Union Address guyyaa kibxataa kan haasawan pirezidaant Tiraamp dhimma waggoota afran dhufan aangoorra turuu dubbii ijoo godhuudhaan kaasanii turan. Haasawa naamusa hin qabne waan ta'eef waraqaa barreeffama haasawa sanii cireetiin jira jechuudhaan dubbatan Naansi Peelosiin. Gabaasa BBC fi Al Jazeera irraa arganne guyyaa waariyootu isinitti hima. Afyaa'in marii bakka bu'oota uummataa waraqaa haasawu Tiraamp qafuul uummata duratti tarsaasuun jaarcheerse. Jaartiin afyaa'in marii bakka bu'oota uummataa Naansi Peeloosi waraan bulchaa guddaa Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp irra labsiteen dhiirsi melaanaa haadhumaataan gorra akka kaafamuuf haal mijeesse. Wayaa lubbuu dhooftee filannoo irra qabuuti marsi dura irra biyya nyaachiftee pirezidaantota Ameerikaa sadii keessa dhimma kanaan himatamuun gorra qabuutii war jedhan keessa tokko tolche. Himannaan irra baname ture akka irra ka'uuf yeroo abdii horachaa dhufetti haasawu koongireesii Ameerikaatti kadhiyeesse pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald
Doonaald Tiraamp Ameerikaan iddoo siif maltu deebi'uu qabdi jechuun jabeessanii dubbatan. Haasaa waggaa yeroo tokko pirezidaantota Ameerikaa fuul kongireesii dura dhiyaachuun taasisan kan State of Union Address jedhamuun beekamuun Tiraamp guyyaa kibxata dhimma waggoota afran dhufanan gordu turu isaanii ijoo dubbii godhachuun odeessa bulu BBC'n barreesse. Abbi Tiraamp dhimman gorra buqqifamuuf himatamu sarratti yoo dubbatan seera baastota yookaan leejislaatiif qeequuf diqqoo tulfaatus garee warra diimokiraatota irra baandaara baasu isaatti hima. Hataatuuti duubi yeroo Tiraamp haasaa taasisu kana dubbisaatiin jabdu hamuuf hattaaf yaa'imman marii bakka bu'oota uummata Naansi Peelosii waraqata barreeffama haasawii Tiraamp irra bocamta tarsaasuu miidiyaalee walirra fuudhan odeessuu jiran. Tiraampan gorra akka buqqifamuuf muddee dabarman marii bakka bu'oota uummata akka himatame dubbi dhabu yoo ta'u garee warra riipablikaanota immoo himati pirezidaantichi irra banama akka irra ka'uuf gaafachuu jiran. Kanaaf yeroo Tiraamp galgal kibxata haasaa taasisu kana bakka buutoti warra riipablikaanota akka jaba maqanam kana kaasuun faarsa turu Aljaziiraan ilaan argee jedhe. Pirezidaanti Tiraamp haasaa kan tolchuuf jalqaba irra yoo galma walga'icha seenaaf yaa'imman marii bakka bu'oota Naansi Peelosiin harka fuudhu diduunnam kan akka saree qaanesse. Eegee miseensonni mammarii tanaallee ajaja rakkoote isaanii hordofuun sirni simanna kabaja pirezidaantichaaf taasisuu didan. Tiraamp akkan jechuun duub haasaa ofii kongireesii kan itti keeyyaate. Wiping out the private health insurance plans of 180 million very happy Americans. Kaffaltooti gibira Ameerikaa tajaajila fayyaa bilisa akka gumaachaniif dirqisiifamanii turan. Kun immoo karoora diimokiraatotaati jedhe. Hataatuuti immoo jaartiin tun namichi dubbi afaanii kotoon qiyyib dhaalaan odeessinii jetteen inni haasaa irra ba'e jennaan waraqata inni haasaa irra tolchu fuute duratti tarsaaf. Ibsi miidiyaaleef kenniteen duub jaartiin tun maaliif akkan gootaa jedhanii gaafannaan haasawu xuraawaaf naamus hin qabne waan taateef tarkaanfii kan irra fudhadhu jechuun gaafii gaazexeessoti gaafataniif deebii kenne. Kan maleellee haasawu pirezidaanti Tiraamp galgal kibxata warri diimokiraatota hedduun nam kan qeequu ka jiran yoo ta'u bulchaan kutaa biyyi Michigan Gretchen Whitmer pirezidaantichi rakkoo furuu dhiisanii Twitter irratti akka duriyyee nam qeeqa ooluu jedhe. Wamtaa ta'eef duub garee warra riipablikaanota hungize Tiraamp waan kanaa sa'u tobsaan kordofan yoo ta'u garee warra diimokiraatota guutuma guutuuta haasawu Tiraamp godhuu jiraddaan kutuumman dhiisanii ba'u isaanii miidiyaaleen gabaasan. Thank you. God bless you and God bless America. Thank you.